Attam jirtu attam ooltanii fayyaa keessanii ilmaan Oromoo saba Oromoo dargaggoo shamarreef shamarran namni hundumtuu attam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii yeroo xiqqoodhaaf isin jalaa badeen ture haa ta'u malee amma deebi'ee dhufeera. Har'a haala biyya keenya keessa jiru amma maaltu deemaa jira? Maaltu saba keenya irratti deemaa jira? Maaltu saba keenya sodaachisaa jira? Maaltu nu barbaachisaa? Maal goonuu? Maaltu nurraa eegama? Saba keenyarraa maaltu eegama? Isa jedhu kana ilaaluutu nurra jira jedhee yaade. Maaliifi yoo kana yeroodhaa yerootti xiinxallee, yeroodhaa yerootti adamsinee, yeroodhaa yerootti wanta deemu, yeroodhaa yerootti gara isaanitti adeeman, gara isaanitti socho'an, gara diinitti adeemu kana ilaalaa yoo deemne malee rakkinatu nutti uumamaa deema. Rakkinuma nurra tuulamaa deema. Yoo hin xiinxallu ta'e, yoo hin barru ta'e, daandii irra deemnu yoo hin beeknu ta'e, isa baay'ee rakkinatu nutti uumama. Isa kana akkamittiin ofirraa faccifna? Isa kana akkamittiin ofirraa deebifna? Isa nutti adeemu kana akkamittiin ofirraa deebisuu dandeenya? Maal gochuutu nurra jira? Isa jedhu osoo isa bira hin ga'iin dura amma haalli biyya keessa jiru, biyya kana keessa maaltu deemaa jira? Biyya empaayeera Itoophiyaa sana keessatti maaltu deemaa jira? Isa jedhu ilaalla. Kana gaggabaabsinee ilaalla. Gaggabaabsinee ilaallee gara dhumaarratti gaa Oromoon maaltu falaaf? Fala maalii qabna? Oromoon akka Oromootti maaltu falaaf? Maal nu wayya? Garamitti adeema? Haalli kun, pireeshariin kun, humni kun, inni karaa booddee saba Oromoo dhiibaa jiru kun, gubbaadhaa immoo karaa gubbaa asii gadi pireeshariin saba Oromoo gadi dhiibaa jiru kun yoo dho'ee, yoo ittiin qophoofne harka keenyaa ala bahuu danda'a. Akka yeroo Mangistuu Hayilamaariyaamii pireeshariin guddaan suni uummanni ka'ee hin dho'ee wanti organaayizii ta'e wanti jaarmaanii cimaan hin turre all of a sudden geeddaramsa dhufe Haayile Sillaaseen hin kufee miilitariin dhufee fudhate. Miilitariin dhufee fudhate gara barbaadutti ofutti ka'e. Yeroo darbees akkasuma ijoolleen hin dhumne, ijoolleen hin hafne, dargaggoon shamarran qeerroon hin hafne akka hojiirratti duguugamanii dhumarratti eenyu fudhate? Warra already jaarmaa qabutu folok jedhee ijoollee gowwoomsee harkaa fudhatee amma gara barbaadetti ofutti ka'e. Gara Oromoon hin barbaannetti ofutti ka'e. Isa kanatu nu mudachuudhaaf deemaa jira ammas. Ammas pireeshariin sun biildii gochaa jira. Karaa jalaa, karaa gubbaa. Karaa gubbaa gadi ajjeesuudhaaf, cabsuudhaaf, balleessuudhaaf. Karaa gajjallaa immoo dhiibbichi kun, ajjeechaan kun, gudeeddaan kun, lafarraa nama ari'uun kun, pireeshariin kun asii ol dhiibaa jira. Gaaf tokko hin dho'a. Gaafa dho'e amma immoo garamitti deebi'a? Akkuma sana taanaa isa jedhuudhaanini haala biyya keessa jiru maaltu deemaa jira har'a? Haalli biyya keessa deemaa jiru maaltu deemaa jira isa jedhu. Mata duree tokko irratti naasa'a. Karaa mootummaa empaayeera sana Itoophiyaa amma maaltu deemaa jira? Karaa warra mormitootaa maaltu deemaa jira? Karaa saba Oromoo maaltu deemaa jira? Karaa sabaaf sablammiidhaa maaltu deemaa jira? Karaa Tigrootaa maaltu deemaa jira? Karaa warra Eertiraa maaltu deemaa jira? Dhumarratti karaa Amaaraa maaltu deemaa jira? Isa jennu ilaalla walii wajjin. Egaa amma mee karaa mootummaa ilaalla. Gaggabaabsine karaa mootummaa wanti deemaa jiru Dr. Abiy mootummaan isaa akka waan bulchaa jiru tokkotti of ilaalaa jira. Baadiyyaan sabi wal jeeqaa jira, namni wal qalaa jira, lubbuun ba'aa jira, summiin firfirfamaa jira, komaandi poostiin iddoo garaagaraatti dhaabame Oromoon dhumaa jira. Amaarri dhattee warra hin dandeenye warra Gumuziin qalaa jirti. Tigreen ganda isheetti galtee halbee qarataa jirti. Eertiraan gadi dhufee biyya keessa seenee basaasa gashee maaloo gashee Itoophiyaa tokko uumuudhaaf qophaa'aa jira. Abiyyi akka waan biyya bushuutti aktii gochaa jira. Amma akka jiru kanatti.
gara mootummaan har'a yeroo ilaallu gara warra Amaaraatti duufuu, gara warra Amaaraatti cillaanfachuu, liinii gochuu, Amaara kana jajjabeessuu, yeroo isaan meeshaa galchatan, yeroo isaan qophaa'an, yeroo isaan organizing godhan, jaarmaa ijaarratan, karasii garanaan qophaa'aa jiran kana akka nama hin agarreetti callisanii ilaaluudhaani akka isaan irree isaanii jabeeffatan, akka isaan jabeeffatanii achi as ba'anii fi gargaarsa gochuu kanatti jira. Karaa kan biraa immoo maalitti jira mootummaan? Oromoo tasgabbeessuu, Oromoo cabsuu, Oromootti summii firfirsuu, Oromoo qaluu, Oromoo gudeeduu, Oromoo lafa isaarraa ari'uu, dabballoota afaan gugurdaa qaban, miidiyaa qaban Oromoo irratti gadhiisanii Oromoo qoqqooduu, Oromoo qoqqooduu irratti duulaa jira mootummaan. Keessumatti Oromoo irratti komaandi poostiin dhaabbatee ifaan ifatti Wallaggaaf Gujii irratti gara Booranaa keessatti dhaabbatee ifaan ifatti Oromoon duguugamaa jira. Oromoonni kan biraan immoo dabballoota kanaan humna horiitiin, humna warra alaatiin, humna miidiyaatiin warri kan biraan akka isaan afaan isaanii qabatan, akka isaan hin dubbatamne godhamaniitu ukkaamamanii jiru. Kana hojiin mootummaa inni biizii mootummaa godhu yeroo biyya keessaa pireeshariin baay'atu gadi ba'anii biyya namaa dubbisuu, nama dubbisuu, fotoogiraafii ka'uu, maaloo jechuu, hooy jechuu, sobanii atteenshinii namaa daayivarsitii gochuu. Biyya keessatti waan tokko uumanii wanta calaqqisu tokko uumanii uummata atteenshinii isaa achi harkisuu. Kanatti jira mootummaan. Amma immoo karaa mormitootaa. Inni baay'ee interestingidha karaa mormitootaa. Ilaa mormitooti yoo lakkoofta mormitoota baay'ee jira biyya keessa. Har'a keessumatti mormitoota Oromoo ani warra kan biraa nan galchu. Mormitoota Oromoo yeroo ilaaltanii mormitooti Oromoodhaa completely confusedidha. Completely afaan qabatanii taa'u. Completely waa tokko tasa waan tokko dubbatanii yeroo Oromoon dhumaa jiru, yeroo Oromoon du'aa jiru, duguugamaa jiru, lafarraa ari'atamaa jiru, biyyaa biyyatti jooraa jiru, mana hidhaatti guuramaa jiru, wordii tokko hin dubbatan. Maalirratti mormitoota ta'uun isaanii? Mormuu jechuun sagalee ofii, sagalee saba dhiphate, sagalee saba miidhameetii fi sagalee ta'uu jechuudha. Isinii galaa jiru sagalee saba miidhameetii fi sagalee ta'uu jechuudha. Mormitoota jechuun kana jechuudha. Har'a kana gochaa jiru taas karaa isaayyuu hin ba'an. Isaan gidduu wal bubuusuutu jira. Wal bubuusuu isaanii kan immoo ifatti gadi baasanii hin dubbatan. Karuma keessaa walitti daddarbanuu maaloo jechuu namni immoo hin beeka. Uummanni kun dammaqeera hin beeka. Xiyyeeffannaa dhabuu. Mormitoonni kun xiyyeeffannaa hin qaban. Eessa viizhiniin sun maal uumuu barbaadu? Empaayeraa Itoophiyaa deebisanii ijaaruu barbaadu. Oromiyaa walaboome deebisanii ijaaruu barbaadu. Oromiyaa demokrasii Oromiyaa keessatti fidanii warra kan biraa wajjin federaalizimii dhugaa jedhanii hoosobanii ololan kana fiduu barbaadu. Clear cutting hin jiru. Maaliif biyya third world countries keessumatti biyya Habashaa biyya akkasitti ijjeerame keessatti mormituun tokko gadi ba'ee bilisa ta'ee homaa gochuu hin danda'u. Maaliif irratti duuluu maal godhuu ganaadha demokraasii isa jedhan mataa isaa keessa dhumne biyyi sun. Maaliif har'allee taanaan har'a kana taanaan Oromoon maal jala jira? Birokrasii Amaaraa, birokrasii mentaalitii nafxanyaa, birokrasii yeroo Minilikii bu'ee darbee dhufe isa qeensaan saba akkasitti qabee lafatti gadi qabu isa keessa jira Oromoo. Kanaaf hin jiru mormitu waan jedhamu iyyuu jiraachuu hin danda'u. Kan biraan immoo abdiin jire saba nyaachisu. Saba afaan kaa'u abdiin jire. Abdiin isaan jedhamaa mootummaan filannootti nu geessaa. Filannoo kana keessatti iddoo argannaa. Filannoo kana bira dhannaa. Filannootti qophoofnaa. Ofiisa banannaa. Maarree godhannaa. Uummanni
dhugumaa jedheetu duukaa bu'a. Waan hin jirredha kun. Biyya sana keessatti kun ta'uu hin danda'u. Yoodhuma filannoon ta'eyyuu jechuudha. Hin ta'u. Akka hin taane indikeeshinii baay'ee jira. Isaaniyyuu dubbataniiru akka hin taane. Osuma ta'eeyyuu immoo dhibbaa dhibbatti OPDOtu mo'uuf ta'a. OPDO'n qalqalloo sana fudhattee mana isheetti galuuf teessi. Maaliif EPRDF'n kuni wanta salphaatti jigumni. Wanta salphaatti saba Oromootti OPDO achi aree saba Oromoo mataa dhukkubbiidhaan saba Oromoo keessaa warra ba'an mormitoota fidee of bukkee kaa'ee paarlamaa keessa kaa'ee mataadhaan waan dhukkufatuuf iyyuu qabu. Akkuma kanaan dura turanitu Tigreenis gargaartee warra kan biraanis Amaarris gargaaranii qalqalloo filannoo sana haatanii ittiin moo dhibbaa dhibbattan kan asitti immoo barbaada. Dhibbaa dhibbatti namni kana hin beekne nama gowwaadha. Nama homa tokko hin beeknetu kana amana. Kanaaf abdii sobaa, abdii hawwii qilleensa Oromoo afaan kaa'u. Yoo dhuguma dhugaa mormitoota dhugaa ta'anii gadi ba'anii ilaa waan akkasii jira, waan akkasii jira, waan akkasii kanatti adeemaa jira. Amma Burtukaan Miidhagsaa maal jetti? Filannoon kun deemee isaayyuu hin beeknu jetti. Miti mormitoonni biraa dhaga'ameeraa kun filannoon deemuu jira jedhaniiru kanarratti iyyaniiru kanarratti lolan no wanta kun jedhanii sodaatu hin jiru waan akkasii. Basaasa meeqatu keessa jira? Hidhamanii jiru horiidhaan maaloodhaan blackmailii gochuudhaan sossodaachisuudhaan xaxanii jiru hin danda'amu. Dubbachuu hin danda'amu. Kana mormitoonni rakkina guddaa keessa jiru uummanni Oromoo mormita kanarratti hirkadhee iddoo tokko ga'aa yoo jedhe ana har'an isinitti himaa of gowwoomsuudha. Kun completely of gowwoomsuudha. Kana karaa saba Oromoo maaltu jira? Karaa saba Oromoo hamma ammaatti rakkina karaa mormitootaa biraa dhuunfeef. Rakkina karaa mormitootaatiin ka'eeni clear visionitu hin jiru. Bor maaltu ta'a? Iftaan maaltu ta'a? Iftaan duubaa maaltu ta'a? Waggaa har'aa maaltu ta'a? Warra nafxanyaan bakka buufate mootummaa nafxanyaa har'a jiru impaayera Itoophiyaa ijaaruudhaaf isa fiigaa jiru kanatu isa ilaaluutu baay'ata karaa Oromoo. Isa dhugaadha se'anii dhugeeffachuutu baay'ata. Of deebanii kuni mootummaa nafxanyaati nun baasu jedhanii ofii isaaniitii waa tokko gochuurra ofii isaatii uummannichi waan tokko gochuurra gara sana ilaaluutu baay'ata. Karaa kan biraa karaa saba Oromoo wanti jiru qoqqoodamuu jira. Har'a yeroo agartanii komaandi poostiin Gujii keessa dhaabbate, komaandi poostiin Wallagga keessa dhaabbate uummata akkasitti lafarraa duguugaa xollaa itti guuree galchanii summii nyaachisaa. Daba hammana hin jedhamne saba keenya irratti hojjetaadhatu. Saba keenya irratti hojjetaadhatu. Akkasumatti mootummaan kun akka barbaadetti jiraata. Uummatichi qoqqoodamee yeroo inni tokko qawwee kaasee lolatu inni tokko taa'ee ilaala. Inni tokko yeroo dhumu inni tokko hirrafa. Inni tokko yeroo kanammoo kan godhani dabballoota jajjabaa warra alaatii wajjin shira warra alaatii wajjin warra walitti qabaman shira alaatii wajjin warra hojjetan alaa wajjin warra hojjetan basaasota biyya alaatii wajjin warra hojjetan dabballoota jajjabaatu maallaqatu kaffalameefitu uummati Oromoo akka inni qoqqoodamu kan godhan jira kan. Miidiyaa waan qabaniifi miidiyaa isaaniitti dhimma ba'anii Oromoo isa kan biraa tasgabbeessanii Oromoo kan biraa akka dhumu akka rukutamu. Amaara utuu ija isaaniitiin ilaalanii Amaara akkasittiin utuu mi'a fe'ataa jiru, meeshaa walitti qabataa jiru, of ijaaraa jiru, warra akka Gumuz warra qomoo xiqqoo dhaqanii lafarratti gorra'aa qalaa osoo jiranii osoo jirutu uummanni Oromoo kun gara fuulduraatti isaaf dhufaa jiru, isatti adeemaa jiru osoo beeku osoo ilaalutu harka maratee Oromoo isa qawwee kaasee lolu bukkee dhaabachuu dhiiseetu calbeedha. Akkuma nama fajajeeti. Yeroo example tokko namaaf kenna. Sarangati kan jedhamu animal biyya Keeniyaadhaaf biyya Ugaandaa biyya karaa South Africa kana namoonni dhaqanii viidiyoo kaasu bineensa kana yeroo leenci adamsu. Leenci dhaqee tokko keessaa qabata. Tokko yeroo keessaa qabatu
warri hafani achi fiiganiitu yeroo inni dhaabatee qarxamsu akka fajajanii akkasittiin hiipoonataayizidii ta'anii dhaabatanii ilaalu. Maaliif inni sun du'aa jira? Utuu itti fiigan shan ta'anii gaafa isaanii itti qabanii itti fiiganiiti bineensa sana hundumaa ari'uu danda'u. Garuu waliin galanii waliin jiru. Waan akkasii kanatu natti dhaga'ama. Dhiifama naa godhaa. Aan akkasitti natti dhaga'ama jechuudha. Ummati Oromoo gaa kana fakkaata. Hammi tokko gaa ummati Oromoo hammi sabboonummaan itti dhaga'ame, hammi jabinni itti dhaga'ame, hammi egereen Oromoo itti mul'ate kun immoo waboo bira dhaabatee jira. Waboo bira dhaabateetu hamma danda'e waboo gargaaraa jira. Waboo wajjin dhaabataa jira. Nyaata itti fe'aa jira. Wayyaa itti fe'aa jira. Maallaqa kennaafii jira. Lolli isa cimaatti adeemaa jira. Innaa isa lola cimaatu deemaa jira jechuudha. Kan biraani karaa sabaaf sablammii maaltu jira? Karaa sabaaf sablammii yoo ilaalle kuni baay'ee nu barbaachisa. Nus sabaaf sablammiin kuni keessumatti warri lakkoofsaan baay'ee ta'an warra akka Sidaamaa, warra akka Walaayitaa, warra akka Kambaataa, warra akka Uraagee, Kuulloo, warri kun maalitti jiru jettanii ilaaluu qabdu yaalmaan Oromoo. Maalitti jiru? Jarri kuni yookiin diinaa wajjin ta'anii nu balleessu yookiin gara keenya goraniitu ofitti hawwannee qabanneetu diina ofirraa ittiin faccisu. Isaan maal ilaalaa jiru? Tokkoffaa gara jabaatetti goruudhaafitu ta'anii ilaalaa jiru. Lammata immoo kan isaan eeganii mootummaarraa eegu. Mootummaarraa dimookiraasii kanaa akkuma ta'anii amma Walaayitaan yeroo sana Haala Maariyaam kun keessa seenee fi afaan isaanii qabatan isa sana fa'aa eegaa jiru. Gara moo'eetti goruu. Isa immoo wanti of gowwoomsuu nurra hin jirre amma yoo Oromiyaanii ofii isaatii ka'ee bilisoomee risoorsii kana hundumaa fudhatee walabummaa isaa awwajatee jiru. Nuyi eessadhan akka jedhanitu ri'ashuraansii barbaadu nu biraa. Nuyi isinii wajjin jiraanna, isinii wajjin miidhamne, isinii wajjin duune, nuyi walii wajjin duune jennee amansiisuu danda'u nurra jira kana. Keessumatti waan isin warra Walaayitaatii fi fookasiin koonni caalu warra Walaayitaatii fi warra Sidaamaati. Walaayitaani akkuma Arsii Oromoo keessa Arsii loletu akkuma sana lolan hamma dhumaatti lolanii. Minilikii gara dhumaatti kan garboome Walaayitaan. Walaayitaan uummata baay'eedha, uummata jabaadha. Walaayitaanii muuvimentii Haayile Sillaasee galagashuu keessatti qooda guddaa kan fudhatanii ijoollee Walaayitaa warra akka Solomoon Waaddaa, warra akka Arkaa Abootaa, warra akka Yoosef, warra akka baay'eedha isaan ijoollee Walaayitaa. Boodana warri nu wajjin dhufanii nu wajjin adda bilisummaa Oromoo wajjin jalqabanii akka hin taanetti nu biraa hafan. Yeroo nu hidhamnu gargar cinne. Ijoolleen Walaayitaa kuni dhugaa dubbachuudhaaf utuu itti dhiyaannee wajjin hojjenne Walaayitaan akka jirutti akka isaan nu wajjin dhaabatan amantaa guddaan qaba. Maaliif beeku Habashaa wanta ishee goote Arsii caalaa ishee goote Walaayitaa. Kanaaf ijoolleen Walaayitaa kuni itti dhiyaannee wanta deemu itti muudha. Sidaamaa Garantii qabna. Isaanii nu wajjin turanii nu wajjin dhumanii warra akka Finootee fa'aa warra akka Haayila Maariyaam fa'aa mana hidhaa keessatti nu wajjin ajjeefaman. Ijoollee keenya wajjin ajjeefaman yeroo sana. Walii wajjin turre duraa kaafne wallaansoo kana wajjin gallee isaanii ani rakkina hin qabu kan isaanii. Garuu isaaniinis itti dhiyaannee wajjin hojjechuu keessumatti warra Walaayitaa warra Sidaamaa kana warra Kambaataa kana danda'amee jennaan jechuu kooti. Kanaaf isa isaan ta'anii ilaalan kana hamma danda'an akka isaan ta'anii ilaalan, akka isaan sagalee kennan, akka isaan Oromoo deeggaran, miidhama Oromoo itti ibsu kuni bori isiniif deemaa jira. Isiniif dhumaa jira. Impaayerri Itoophiyaa sun, impaayerri Habashaa Amaaraa kun deebi'ee ijaaramee jennaan isiniinis balleessuudhaaf, isiniinis kuffisuudhaaf kan jedhu gargaarsa gorsa akkasii gargaarsa akkasii gochuun nurra. Karaa warra Tigree maalitti jirti? Tigreen qophii ishee xumuratteetti. Wal'aansoo ishee hamma danda'ame meeshaa walitti qabattee of qopheessitee karaa tokko Amaara, ija tokkoon Amaara laalti, ija tokkoon Oromoo laalti. Tigreen ija kan biraadhaan immoo Eertiraa ofirratteetti. Kanaaf isaanii karaa booddee Abiyyiin ajajaa jiru. Isaan Abiy booddee jiru.
inni abii duukaan jiru abii biran jiru abii hin arrabse abii kana jedhe abii achi darbate eenyutu lammaa darbatee achirraa kaasa eenyutu Oromoo achi keessaa ari'a Tigiroonni ammayyuu biyya sana bushaa jiru namni Tigiroonni humna hin qaban jedhe nama siyaasiyaa hin beekne nama wallaalaadha nama wallaalaatu Tigiroonni humna hin qaban jedhee haasa'a kanaaf isaan karaa booddeedhaa bulchaa jiru lafa babal'ifachaa jiru keessa immoo michuu barbaaddataa jiru eenyutu wajjin ta'a hammam wajjin tarkaanfanna ishee kana qabannee hammam deemna ishee kana ofitti bunnee hammam deemna amma warri saawuzii kun callisuun isaaniiyyuu sababa isaan beeknu maa waan bira geenye hin qabnu ani wanta baay'een shakka jechuu kooti kanaaf Tigirooti kanarra jirtiin jedha okay karaa warra Eertiraa equationii kana keessa wanti hin gasheefi Eertiraanonni duraa kaasanii empire Habashaa ijaaruudhaaf Itoophiyaan tokkoo taate malee nuyi nagaan argannu Itoophiyaan tokkoo taate malee resource Oromoo sanarratti harka keenya gashuu hin dandeenyu jedhanii waan wal amansiisanii ka'aniif Eertiraanonni interest guddaa qabu biyya sana keessa kanaaf amma girigirrii kana keessa Eertiraan akka jirutti basaasa isaa gashee dabballoota isaa gashee nama baay'ee miiliyoonaan gashaa jira eenyuuf tokkoffaa filoosofii Eertiraa beekna Eertiraani Oromoon kan isaa jiran Oromoon Itoophiyaa sana keessa jiraachuu qabdi argumentiin mana dhaatti illee wajjin gochaa turre ijoollee isaanii wajjin kana ture Oromoon Amaaraa wajjin jiraachuu qabdi Amaaraa wajjin jiraachuu qabdi jechuun ilaa isinii bagalu Amara wajjin jiraachuu dandeessichuun barbaachisa Itoophiyaa tokkummaa jechuun Itoophiyaa leewaalaa wannati ni jedhan suni birookiraasii Amaaraatu gubbeerra jira tentakalii Amaaraatu hamma lafaatti ijjeeramee jira birookiraasii Habashaa sana keessatti qooda fudhachuudhaaf isaanii salphata yoo Oromoon walaboomee birookiraasii sana diige Eertiraanotaaf salphaa ta'uu hin danda'u maaliif reesoorsii sana Oromootu oonii godha kanaaf kan isaan barbaadan reesoorsii sana qabachuudhaaf Habashaatti hiikanii Oromoo rukutanii reesoorsii sana harkarra kaa'achuu isaan kanatti deemaa jiru jechuudha. Itoophiyaa tokkoomee barbaadu humna isaanii baay'ee gashaa jiru. Humna baay'ee gashataa jiru warra Eertiraa. Kanaaf Eertiraanonni kanarra jiru jechuudha. Tole egaa gara dhumaa irratti warra Amaaraa maalitti jirti? Baay'ee interestingidha warra Amaaraa. Warra Amaaraa kan isheen itti jirtu tokkoffaa clear vision qaba. Focusiin isaanii inni guddaan Itoophiyaa empire Itoophiyaa deebisanii ijaaruudha. Itoophiyaa empire sana deebisanii ijaaruudhaaf filosofiin Abiyyi overlap godha. Dhadhaadhaaf garaadha. Amaarri Itoophiyaa empire sana deebisanii ijaaruu barbaadu. Li'ulaawwan neti isaan ijaaruu barbaadu alaabaa tokko afaan tokko biyya tokko philosophy sana deebisuu barbaadu already bureaucracy isaanii jira employee mootummaa maybe 99% Amaaraa biyyi sun kan isaaniiti financial institution akka jirutti kan isaaniiti wanti halle kanuma isaanii the only thing dhufanii mooraa Minilik mooraa Akaakayyuu isaanii duwwaa galuudha waan tokko rakkina qaban isa kana immoo Abiyyi promisii galeeraaf lamma promisii galeeraaf Itoophiyaawwinnati suusii keenya jedhanii isaan of jaallachiisuuf jedhanii kanaaf Amaarri kana argatteetu kana onnatteetu dhattee gumuziin akkasittiin duguugde gumuziin duguuguun ishee maal Oromoo sodaachisuudhaaf utuu beekte kanaga isheen gara fuulduraatti Finfinnee seenaa akkasitti duguugna akkasitti ajjeemna akkasitti itti deebifne empire sana ijaarra kan jedhu kutatanii ga'anii Amaara. Meeshaa akkasitti gashaa jiru warra humna qaban fixaa jiru karaa lafa jalaa mootummaan isaanii deeggaraa jira. Mootummaan Abiy isaanii deeggaraa jira. Hamma danda'ametti isaanii deeggaraa jira. Yesobanii miidiyaa irratti akkachi taate akkas taate wal arrabsite Amaariñaadhaan walitti dadarbatti. Yesobdi. Tokkuma jirre hundi ishee Amaarri tokko. Amaarri kan isheen barbaaddu mooraa Minilikitti galtee sirna Minilik durii deebisuudha. Kana period kan biraan hin jiru. Oromoon kana ala yaadu yoo jiraate nama gowwaadha. Kanaaf eenyu gargaaraa jira? Mootummaan amma jiru gargaaraa jira. Mootummaan amma jiru mootummaa Oromoo miti. Mootummaa Oromoo osoo ta'een gargaara. Amma
mee haadhannuuti mee hailaalluuti mootummaan kuni har'a Doktor Abiy Amaara gargaaraa jira. Mootummaa Amaaraa deebisee fiduudhaafi empaayeera sana jajjabeessuudhaafi inni dimokiraasii maaloo jedhanis inni kun itti makaadha itti kabeebsaa isa sanaaf isa kana keessa illinnoomma. Garuu wanti isaan itti jiran kana maaliifituu akkamittiin humna argatan yoo jenne OPDO'n walakkaa olii ijoollee nafxanyaatii fi ijoollee Oromoo wajjin wal makan warri isaanii dhiigi isaanii kan heeruman kan fuudhan kan abbaan isaanii Amaara kan haati isaanii Amaara kan soddaan isaanii Amaara kan soddaan isaanii Habashaa garasii garanaan warra wal make warra nafxanyaa ta'e warra isaaniitti wal make kanatu dhufee taayitaatti yaa'e. Warri kun hundumtuu eenyuun deeggaru? Habashaa deeggaru. Amaara deeggaraniitu Oromoo kana hacuucanii mootummaa Amaaraa sana deebisuudhaaf hojjetaa jiru. Dhibbatti. Isa kanammoo Abiy isaan duuba dhaabbata, isaan gargaara. Kanaanitu wal gargaaranii deemaa jiru. Hamma danda'an gara fuulduraatti fiigaa jiru. Yeroo Oromoon akkasitiin taa'eef jechuudha. Isaani amma mee ilaala. Egaa mee OPDO kana bakka lamatti kunda. Tokko alarjiitu narra jira. Ifama. Tokko maayini tokko akka nama siin ijoollee nafxanyaa fi ijoollee warra Oromoo wajjin wal make. Leerii gara oliiti isaan. Leerii oli. The second layer is the bottom layer. Yoo jenne bottom layeriin immoo eenyu beektu? Bottom layeriin immoo Oromoo isa qulqulluu, isa miskiina, isa garatti deemu gara damoozaaf keessa dhite. Isa rakkate. Hamma tokko immoo isaan keessaa persenteejii hammi tokko immoo sabboonaanii cinqamee horiidhaaf damoozaaf seene. Giruuppii ani kan hin dubbataa jiru amma giruuppii leerii isa gajjallaati. Inni olii kutegaa. Inni Abiyyii wajjin Amaaratti galanii mootummaa Habashaa ijaaruudhaaf deemuu jennee hakunnu isaanii. Amma inni gadi jiru kuni yeroo eeggata gaama. Amma maalitti adeemaa jira? Warri gara gajjallaa jiran kun warri echelonii lower levelin OPDO'n maallaqaafis ta'e maaloofis ta'e warri seenan warri lower levelin kuni isaanii maanni isaanigaa chaansii eeggatu. Waboon jabaataa jira. Waboon yoo jabaatee lolatee Oromoon duukaa akka amma deemu kanatti deeme definitely warri lower levelin kuni waboodha jooyinii saba Oromootiif jechuudha. Ani gaaffii dhuman qabu. Gara fuulduraatti egaa boriif taani yeroo wanti akkasii jeequmsa akkasii kun jabaatu mootummaan ifatti Oromoo irratti isa amma command postii dhaabee maaloo dhaabee harka lafa jalaati maaloodhaan Amaara gargaaru miti. Ifumattitu Amaara dabalatee Tigireedhaan nu gargaaraa jedhee Eertiraan nu gargaaraa jedhee Oromoo irratti duuluudhaaf taa'aa jira. Kanaaf egaa ani kan hin jedhu Oromoon har'a filannoo hin qabu. Egaa analisiisiin koo kun hundumtuu maalii fi filannoo maalii qabna? Optionii maalii qabna isa jedhu ilaalla. Optioniin inni karaa filannoodhaa karaa warra mormitootaa forget it. Ta'uudhuma hin danda'u impossible hin jiru tokkoffaa filannoon iyyuu hin jiru tokko. Lammata humna iyyuu hin qaban guyyaa tokkotti fuudhanii walitti qabanii morma irraa muru akka Mangistuu Hayilamaariyaam. Sadaffaa dadhabaniiru ijoollee influensii gochuu hin dandeenye ummatuma kana confusii godhu malee young generation influensii gochuu hin dandeenye young generation immoo biliibii isa muuziqaa isa intini kana isa mass media kanaanitu influensii ta'u. Kanaafi abdiin tokko karaa warra mormitootaa hin jiru. Maaliifi innumti nagaa jedhan kuni inni nagaadhaan geggeessinee wallaansoo qabne maarree godhan kun kolfa. Gaandii fa'ii hin taane, Maandeellaaf hin taane, Dr. Martin Luther Kingiif hin taane.
Inta warri jedhe warra seenaan beekne. Hin taaneef isaaniifis. Let alone biyya third world country biyya faashisti biyya aramanee Itoophiyaa keessatti nagaadhaanii dhuftee filannoo geggeessita. Waa'ee filannoo isinitti meera keessa deebi'uu barbaadu. Waan hin jirre kana abjuu hin jirre hurrii fuudhanii Oromoo afaan banee jedhanii hurrii afaanitti dhiibuun. Hurrii fuutee afaanitti dhiibuun. Yoo jedhee Oromoo keessa afaan isaa keessa homsu tokko hin jiru. Kanaaf waa'ee sana hadhiif. Amma optionii dhumatu raanaawoti gochaa jira. Filannoo dhumatu dhumaa jira Oromoodhaaf. Jaallannes jibbines filannoo nuyi qabnu gara wabootti deemaa jira. Gara lolaatti deemaa jira. Amaar, Tigiree, Daddaraa, Nafxanyaa, ijoollee Habashaa kun walitti qabamtee uummata Oromootii wajjin showdaawuniidhaaf qophaa'aa jiru. Nuu qoqqoodamnee jira. Inni tokko yeroo dhumu inni tokko taa'ee ilaalaa jira. Amma egaa dhuma irratti maaltu dhufa? Waboo kiraashii gochuudhaa fi number one targetii isaanii waboo. Waboo yoo kiraashii godhanii uummati Oromoo kiraashiidha. Hin caba uummata Oromoo. Kana dhibbatti beeku isaan. Isa ijoollee dargaggoon kaatee waccitee karaa cufti maaloo jedhanii kuni over exaggerated godhanii kan qeerroodhaa kana hin cabsu. Maaliif already cabsanii already dabballooti arraba marrataa ilaa akkas qarame kana keessa yaa'aa jiru. Warri miidiyaadhaan asii gadi propagaandaadhaan ijoollee mataa naannessan guutanii ba'an. Warri maallaqa itti dhangalaasan guutanii ba'an. Kan maallaqa fudhatan guutanii ba'an. Daldaltoota meeqa kan ganda keessa deemanii waboo guuranii hidhaatti naqanii summii itti naqan jiru. Gadi ba'anii dubbatan. Jara kana qopheeffattee itti jirti. Jara kanaanitu hojjetaa jirti. Kanaaf optionii maalii qabna? Tokkoffaa waa'ee mormituu karaa nagaa inni jedhamu waa'ee filosofii dadhabaa peaceful resistance jedhu kana gaaf tokkoon taa'eedhuma ibsa. Scientific analysis. Akkamittiinitu soba ta'e. Indiyaa keessatti akkamitti soba ta'e. South Africa keessatti akkamitti soba ta'e. Biyya amma jiru kana keessatti akkamitti soba ta'e. Feekiidha. Soba. Akkamittiin soba akka inni ta'e ibsa. Namni chaalenjii na gochuu barbaadu gada ba'u. Hin sobu hin ba'an tokkoon isaanii gadi ba'anii naasa'an. Kana isa kaan biraadhaaf hin kaa'adha. Garuu haa ta'u malee har'a kan hin jechuu barbaadu optionii maalii qabnaadha. Optionii tokkitti duwwaatu nuti. Ilmaan Oromoo, saba Oromoo. Optioniiti qabdu. Optionii lolachuuti. Optioniiti qabdu. Republic of Oromiyaa ijaarrachuudha. Optioniiti qabdu. Wanti sii qophaa'e dhumiisaa. Wanti sii qophaa'e biyya kee deebisanii fudhachuudha. Wanti sii qophaa'e ijoollee kee dargaggoo kee lafarraa duguuguudha. Mooraalee kee cabsuudha. Abbaa manaa biratti haadha manaa gudeeduudha. Haadhaaf abbaa biratti shamarree gudeeduudha. Mooraalii cabsuudha. Meeshaa harkaa guuruudha. Waan akkasiitiinitu kuni waan akkasii kan hojjetame biyya garaagaraa nama cabsan keessatti kun hojjetame. Mooraa sabi tokko shock doctrine wanta jedhamu deemu. Shock doctrine kuni uummata kana mooraalii isaa cabsu karaa lolaatiis karaa mooraalis miila isaa jilbeenfachiisu kana tiirii kanatu hojjetaa jira. Kana tokko taanii jabaannee ofirraa lolannee warra saawuziitii wajjin, warra walaayitaa wajjin, warra sidaamaa wajjin dubbiinsaa waan galuufi isaanii wajjin walitti hidhannee garantii laannee fi yoo baane nuyi walii wajjin dhaabbachuu dandeenya. Federeeshinii haa ta'u. Warra kan biraa wajjin garuu federeeshinii osoo hin taane confederationidhaan jiraachuu dandeenya. Confederation jechuun loose government jechuudha. Amaaris dhaabbachuu danda'a, Tigireen dhaabbachuu danda'a, abbaan fedhe dhaabbachuu danda'a, Jabuutiin illee dhaabbachuu, Jabuutiin illee Sudaan illee daballee East African kan confederacy jennee jiraachuu dandeenya warra kan biraa wajjin. Garuu warri obboloota keenya warra saawuzii wajjin federeeshinii isa dhugaatiin jiraachuu dandeenya. Warra akka Sidaama, warra akka Kambaataa, warra akka Silxee, warra akka Hadiyaa, warra akka Walaayitaa, warra akkasii kana waan akkasii kana itti dhiyeessu, garaa jaalalaatti agarsiisu, wajjin hojjechuu, hawwachuu ofitti qabu nu barbaachisa. Kana dhaamsi koo innarraa kan dhaggeeffattanii fi Waaqayyo sinaa eebbisu isa kan biraa gaabbiraan itti deebi'a galatoomaa ani isin jedha.